السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتان كبجمتو تبدا وتوتا كينا وكم جرتين نجيني كينا كانون الرماد اسم برا جوجتشا حر لما سديتاني ونجرا دور نملا مايو سيفان انت اتي ايه يوني مسكرة مالك بفتاني اسي والجيتا يوجتا واداوي والبرا قبنا وادان سنلي اكو بيكم بيكينا تي اما بري هارفني في رياتي جروانتي bara harawa kana fi uffata bitannayne walii galtee qabna uffata kana muka maal mul'isu aadaa yani maanni waan isa yani ayyaanuma waggaa harawa kabajuuf jechuudha malee waan biraatti osoo hin taane ayyaana mul'isu ayyee ayyaana mul'isu kabaje hamma ji'a 12ffaa fi inni bara harawummaa jechuudha waggaa harawaa seenaa jirra waan ta'eef ka bara harawummaa mul'isu ayyee ajajee turre annaa nu dhufeera garuu ammoo waan tokko waadaa seesisuuf isilachuu jechuudha atis maali namti si waadaa seentan beektu maalidha gaafsan hin uffan arabootatti himnee mana keessa uffannee wajjin deemuu wayyamu isaanii himnee alabaanii tasnaannaa wayya alabaana la wajarmatti himnee manuma keessatti uffata keenya jijjiirannee yana ayyaana kennannee itti himnee kabajnee manuma keessatti oolunaa wayya akka koyetti jechuudha akka keessanitti immoo hin manuma oolu si wayya ala oolu maaliif didda osoo ala baanee deemnee qaqqawaa baay'ee arginee yoo dhufne wayyu yani biyya ormaa waan ta'eef osoo biyya keenya osoo ta'e hiriyoota keenya wajjin bahuu hin dandeenya amma mu biyya ormaa jirra waan ta'eef nurraas hin eegamu yani manuma keessatti iyyuu kabajuun keenya waan guddaa gaarii naaf fakkaata garuu yaada keessanii maal hin beeku أنت كسر يعني كل يوم مسكرمين يعني كل يوم مسكرمين جنة انت راك لسه مو يوم يندبني على يوم كبني مالتا إننا نسول إيران جرتو أنا جد جتون قبضوا جنة ويا دي جتون ديمو يا دي ديمني ولي قليشتو يو تاو برباني تيمني ما لي فيه إنه جيسو شفيري ده أنت يبركون قبو بكسين جت عندي أنا باقو على بوسا سنجالة دوتي ما أسمع كبني ما لك جيسكيت سافرت الجرا لكن بربان من فين على بو مفك بيجاكم متين من بدو بي بدو ستون تاني بيجاكم تبيور مات مالان بشانان ويا ما دبي كيس أي سجرا أبو دابي كيس رامي أبو دابي هنا كتما قدتي لأنه سلا نوغالو جين وانته يو تسنانا نمارا كوكا بيجا كني جافا قال تسنانا أنا قالوا يانيكو أنا يانيكو ديمني تسنانا نجلا ما جت أنا جيت شكو اسمه دلوقتي ما نبيكان ندمتو ندم مربع ندم أبون ديمنا شوفتكم لا دم في أنا في ما ركوا كمان أنا مسدي لا أنا مسديني أنا مسدي تاني هو ديمني ما ركوا كمان ركوا مال يعني يودي من اللي يعني سي في مال ويتو ستر يعني سي مرأة تجرا ديمون كنا في مرات تكون كنا يعني ولي مال أدر إتوكا إريا كينر كتو ماتي كينر كتو yookiin nama yani firakee kan ta'e hin argitu yookiin nama beektu hin argitu yani bahuu keessatti maaltu wanti addisii ta'e jira yani araba baqaas iddatti hin argita waan ta'eef yani wanti garaagarummaa qabu waan maanni uffata keenya uffatta waan barbaadde sumatti xalabattee waan yaaddinaachuu hin dandeetta wanti ala deemtee immoo wanti addisii ta'e immoo maaltu si yani maaltu sitti dhagahama jechuudha akka keetti ani garuu akka kiyyamaa alamaaf jedhama akka kiyyamaa tona dhagahama Hoggame qabana kana keessatti inni guyyaa takka gabbaanii beennu yoo gabbaanii qilleensa fudhannee waan addisii arginee eegas booda immoo gaafa biyya galillee biyya san keessa kana arginee kana jennee kana maal goone jennee waan addisii yoo wanne jenneeti kalmaaf jedhee malee ammoo warri arabaa ammoo jarra keenya nama amala gaarii qabu kalmaaf innaa nu geessanii waan bannee ala keessa deemnu miti ijoollee bira waan deemnu miti sirees akkanuma baanee tasnaannanii dhufnaadha yaanni ko برهارة وانتي إيه أنا لا تبيس باي ميسي عارف أنا كراكم فدو ما سمبوتان بيبي كنا كبيا كنا كالي ولي بوتي بويا كنا تنجرو بوتوني هافي كالي ولي بوتي أنا ما صدق ترى صدق مو نما ستي باي سي صدق جسد تجرا إيه بلام بوتي ميلانا ما أنتوا نصدق سنجالد على بوس سنجالد biyya hoomiti biyya ormaa keessatti waan bashannanuu qabu. Jiddanii? Ayyee. Ani karaa koo eegsa.
Asumatti walii galle. Kaalaasaniin deemaa kophaa keessaa si yaanteffadha. Dawwalee ijoollee hojii. Eenyu wajjin deemtaa? Maal namni ijoolleen Itoophiyaa akkuma jiran kaala oolan guute lakkoofsa qaban ijoollee. Maachi Itoophiyaa ta'uu Amma laayivii banee tiktookii irra taa'ee yoon haasa'ee jedhee nama meeqa argadda? Nama 50 dhibbaa ol argadda. in argatta yaa'u garuu yaa'u garaagartummaa maal qabaree yaane ijoollee Itoophiyaa arguun kee maanni? Ijoollee Itoophiyaa arguun kiyya. Akka waan Itoophiyaa. Amma tiktookii irra argaa jirta. Akka ijoollee Oromoo nama 3-4 yoo arge walii qaxarree shufeeriin bakka sana geessa isaa waliin tasnaannee fataa jedheen dhufa taa'ase. Yaada keessi laa ergas yaane mana madaamitti fataa itti kan hojjetu yaada keellee yaane yookiin tabalashuu hin danda'a yoo nama argitu yookiin ayyuu hundinuu akkasuma kanatti guyyaa hundaa abbaan siif fakkaata yookiin illee yaada tokko tokkollee siif kennuu hin danda'ani yookiin ijoolleen sun alatti hojjechuu danda'ani waan ta'eef gaarii gaja'ee hin yaadun akka kunteetti nama wajjin oolu. Yoo nama 3 ta'anii deemnee fataa innee dhufne maa rakkoo qaba? Rakkoo jira? Hamma mana asumatiin borus asuma jira. Iftaan nu ergu iyyuu ni sanii bas keessattuu erguu isaanii sanii. Yaane guyyaan tokko ba'uu kolaqxii maalii naa fida reefu? Uffannee amma uffannee mana kana keessa deemu. Fidii kootuti kana godhi. Nani maa rakkoo miti inni minaan guyyaa jala. Inni uffata uffannee mana arabaa keessa deemaa hojii hojjetaa ooluuf. Maal hojjenna ree inni mina kaa? Hin hojjennu inni. Bakka hin binnu uffata. Yaa Rabbi. Yoo alabaanu malee hin binnu? Alabaanu malee hin binnu? Maal goonaree mana keessa silaayyuu gaddaa madhan. Laa sila nama agarsiifachuu bitachuu jira. Innaa yoo fataatti hin jenne nama bitannaree. Asumatti ani ofii koo fataa jechuu barbaade miniire. Saniif immoo namni arguun koo maal namni arguu narraa yaane maal fe'ari? Yaane maal amma bees keessatti sa'aatii footoo kaatu hin jiru. Madaamiin tee si yaamti fiidda. Madaamiin tee si yaamti fiidda. Tiyyana yaamti fiiga fiigichi. Osoo nan jijjiiradheettu sa'aatiin zuhurii dhufa misaan. Misaa yoo kennite. Galgalee ufti sa'aatii kam uffatta sa'aatii. No guyyaan jalqabaa itti maani. Bor garuu ala fedhii hin fedhu. Dhiisan kaasaan hamma Dhiisan. Garuu ati yoo ala deeme malee innis tochuu keeti. Jechuun na yaamanii nan ergan kaa yoo ala bahe. Bari naa galee jira. Yaamanii nan erganii bakka garan koo yaadee amma sa'aatii isaan na eeyyama san fata jedheen deebi'a. Manattu simma. Yaani akka je'ini akkuma ala deemeetti yaani naasabiiti nan erginii hadhi ayyaana jeetiin guyyaa jalqaba. Maaliin bilbila achi keessatti kootu bilbila fi odina akka nyaanyaan jettu kana odoo akka mana jiru beeku na dhiisti. Guyyaa matakkitti taa'anii hafuura fudhannaan isiniif badiidha. Tigo. Dhumarra maal jetta? Maal jetta? Ani tumara dheeraa ilmantu furee bira darbaan. Mul'atu dhugaa rabbi. Maal yaa jarana? Ijoollee tana dhugaa rabbi rakkoo guddaa qabdanise. Viidiyoo waraaboo itti akkuma akkas godhaa. Inna viidiyoo akka waraabaa dhugu kan qabdanii beekaa sarara waraaba. Balaan buute miila. Viidiyoo kan namni nu haasofsiisa viidiyoo waraabaati. Ayoo jeeke. Cubbuun kenna isin je'uun. Ijoollee diramtu dhugaa rabbi isin amantaa tan amma jirtan. Maal jechuudha mee namni amma hinde? Amma sasuma teenna. Maal ta'a guyyaa takka lamoo ba'an? Yaani waan hin barre tokko ta'eeti beektaa waan tokko wayii kan hin barre hojjechuun sitti qabdanii waliin waa godhu hin jiru. Maaluma sodaattamee deemtanii tas naanna'u. Tas naanna'u hin fedhu yoon biyya kukkale malee yaani. Hoggaa kuma jiraata? Akkanan jedhanii. Maqaan hin deema dhiisaa koo. Ishi nagaan deemee. Laayivii tiktookii banee boru laali. Haasaa yoo raasa jedhee ijoolleen dhabu ijoollee Oromoo baay'eedhaan ala baanii tas. Maa ijoollee Oromoo dhabame siin jennee jirramu. Akkanatti namni akka jal'istee kana goote naan hin jenne isinitti himee jira. Kanaafuu asumaan uummanni immoo daawwattoonni keenya naa hubadhaa itti himeen jira hin didan. Jarri lachuu. Kolfaayee funyaa qabadha. Isa viidiyoo waraana nuuf kunuunsiisee. Akkasii. Isin lachuu yaadni keessan gaarii. Beekaan isinirra hojjedhe dhugaa rabbi. Yaada keessan hubachuu fi maqaadhis. Dhugumaan goddanyaa qabaadha. Amantaman. Waanuma ishiin deemnaan jedhanis maaliif biyyi namaa biyya namaati. Ka ofii namaan ta'u deemanis taa'anis
wanti irraa adda ta'u hin jiru. Fakkeenyaaf amma bara haaraa kanarratti nama meeqaa kabbayee ala deemuudha hojii fi dhiisee bahuu. Fakkeenyaaf warri nu ala badanii hojjetan jiranii miti. Hojjetanii kama manni ta'eef nama meeqatu mari'ateera amma ayyaana kana dabarsuuf bahee. Bakka tokko hoo ta'an immoo achitti rakkinni yoo isaan irra gahe wanti isaan irraa furmaata ta'u hin jiru. Asumaan ergaa qaba kun wanti kun jechuudha. Warri hiqaamaa qabu mana keessa seeraan dalagatu amma jarri keenya doonuu gaafa dhugaa rabbiin hin didan. Garuu barbaachisaa miti. Wanta akkanaa kun barbaachisaa miti. Maaliif baanii deemus manas taa'uun tokkuma biyya namaa keessa waan ta'eef biyyi namaa biyya namaati. Asumaanuu warri ayyaana sababeeffatanii bara haaraa sababeeffatanii buddeena keessan dhiistanii kabaataniif hojiidha kabaataniif jijjiiramuudha. Dhiistanii ala laaltanii deemtan hiriyaa kee wajjin kana ta'e dabarsa jettan manuma jirtanitti rabbiin kadhadhaatii bagatti nageesse jedhaati hojiidhaan dabarsaa yaada malee jechuudha. Ni gadi baanii deemuun yaaddoo dhabe amma gabbaatee deemtee ani daandiirraa yoo hoon gadi ba'ee jara wajjin deemu iyyuu na dhaga'ama. Warra kiyya bira osoo jiraadhee jedhee na dhaga'ama waan gaarii odoo nyaadhee odoo isaan bira jiraadhee jedhee na dhaga'ama. Inna akkasumatti hojiidhaan biizii taatanii dabarsuutu isinii caalaa. Asumaan ijoollee kanarra barumsa fudhadhaa ani beekaan jedheeni malee deemuu barbaadeeti miti. Oduu isaan hin deemne jedhanii ani hin deemu. Garuu isaa illee akkuma argitan kana galatooma ulfaadhaa. Akkasii godinyaa akkana qabaachuun immoo bareedan jedha barumsa isinii haa ta'u warri viidiyoo kana daawwattan. Akkasii turtii gaarii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hundi keessan.